Kudha torbaatiin dura mootummaan naannoo Oromiyaadhaa baha Oromiyaarraa gara dhiha Oromiyaatti namoota baay'ee ta'an qubsiisee ture. Qubsuma san keessaa irra hedduu isaaniitiif mijjatullee namoota hanga takkaaf haalli jireenyaatii fi bootaan qubsumaa sun mijjaa waan turreefi lafti jalaan caffee gubbaadhaan biittinis rooba waan baay'attuuf akkasuma maddi lafa jalaa ol yaa'u mana keessaas taa'u isaan kutee midhaan facaafatan dura balleessee baay'ee rakkatanii cinqachaa turani. Keessaafuu zamana yeroon dheerachaa deemuun bishaanis itti baay'ataa, caffeen itti baay'ataa, mana isaaniirraa isaan buqqaasee, qe'ee isaaniirraa isaan buqqaasee lafti hara deebi'ee akka itti irra jiraatan dhabani. Bakka jiranitti osoo dalagachuu danda'anii dachii irra dalagatan dhabanii, beelawanii, dheebotanii, rakkatanii, maatii fi ilmaan isaanii guurratanii gara magaalaalee naannawa isaaniitti argamtuu magaalaalee gurguddootti baqatanii. Lubbuu isaaniitii fi lubbuu maatii isaanii baraaruudhaaf jecha yeroo baqatanitti bootaan isaan qubatan kaan gariin ooyiruu namaarra qubata, kaanis ollaa mana namaa dhaqee qubata, hawaasa irra jiraniifis rakkisaa, mataa isaaniitiifis rakkisaa jireenya gadadoo keessa jiraachaa turani. Gariin isaanii gara godina Jimmaatti, gariin isaanii gara godina Bunnoo Baddalleetti, gariin isaanii godina Iluu Abbaa Booraatti addaan faffaca'anii jiraachaa turani. Kana keessa warri Bunnoo Baddallee jiraatu qoftiin abbaa warraa 1,500 fi waa kataaneetu jira. Warri Bunnoo Baddallee san anaaf Ustaaz Sheekh Jamaal Alii dheenee daawwanne haala isaanitti jiranii fi rakkoo isaan keessa jiranis laallee hanga takka isiniif qoonnee jirra. Isaan san bira gaafa dheenutti nurraa namni 200 boota harkatanii deemanii jiran jaanii nuuf himanii turan. Dhiyeenya kana naaf Ustaaz Sheekh Jamaal Aliitis warri 200 boota harkate sanoo laata eessa bootaan isaanii jennee iyyaafannee bootaa isaan jiran arkannee turre. Bootaan isaan jiranis godina Wallaggaa Bahaa aanaa Ebbeentoo bakka jaaniini, gandinis maqaa Zaat ganda jaaniini. Odeeffannoo kana fudhachuudhaan laata warrummaan qubate sanoo akkamitti jira, isaan sanis odeeffannoo harkachuu qabna jechuudhaan haalaa fi nageenya naannawaa hamaa ta'ullee wama feete taatu hawaasa keenya agarree haala isaan irra jiran hubachuu qabna jechuudhaan guyyaa fi halkan deemnee dhayne. Yeroo dhaynu haalli isaan keessa jiran akkana fakkaata. Warri qubatee lafa harkate kun wanni isaan haalaan cimsanii rakkoo teenya jaanii himatan warrichitti irraa hafe sun akka isaan bira dhufu fedhuudha. Rakkoo isaan wajjiin duraan keessa turan san har'a isaan keessatti hafuun gadda guddaa isaanii ta'uudhaan of ibsanii mee hordofaa isiniin jenna. Carraanaa kan nu keessaniifis galatooma as dhufuu keessaniifu alhamdulillah. Ijummaan isin arkuu keessan kanaafu jiraachuu keessaniifu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Garuu nuu miti namni rakkoo keessa jiru manuu miti yaaboo. Namni rakkoo keessa jiru nama dambirra jiru, nama jimmarra jiru jechuudha. Namni rakkoorra jiru, namni nuti illeen lafti tun illeen dheebuu qabduuf kan nuti illeen dheebuu qabnuufi jechuudha nuti immoo kammoo rakkoos keessa jiru jechuudha nuti immoo. Warri nurraa hafes kun dambide nurraa hafe kuyyan baloorra nurraa hafe kanumaafuu yaanni manta nu qabee jiru yaanni halkanii guyyaa gaa ilmoo fi abbaan adda hafanii warrallee qaburree warra lamaa kata'elleen kan tokkoon dhufeerraa hafe ijoolleen dubraa jettu achi diraafte yaanni kanaan qabna. Isaan san bira dhaquu feetammoo isaan sun sin bira dhufuu feetam. Isaan sun nu bira dhufuu dhafeen. Asii turre wayya jechuudha. Silaa bootaan ni jirti as isaaniif mijjachuu ni danda'a silaa. Bulookii keessa deemnee hoo garuu ardiin namarra guddoodha. Ardiin namarra baay'eedha. Akka gaarottiin nu qonanii jiranii kanatti 20 akka 25 nu qonanii jiranii warra dhufa kana iktaaras kennanii jiranii namoota kanaaf gaabbii qabna malee amma waan biraa takkaallee gaabbii hin qabnu. Uummanni irra jiru arguudha dandeessan isin dambii fi yambaroo gubbaa irratti rakkina hamaa keessa jiru. Rakkina hamaa keessa jiru mana namaa jala jiraachaa jiru. Ol galanii jechuudha sharaa keessa jiraachaa jiru iddoo tokkotti kaan cittoodhaan walitti baay'achuudhaan cittoo fi kun hundinuu iddoo sanatti rakkisaa jira jechuudha. Haalli akkaatumatti jiraatan irratti rakkisee jira. Uummatichi irratti hafisan jechuudha. Adduma jenne araddaa cirrachaa araddaa burqaa jaalalaa araddaa madda misoomaa jedhama achirratti jechuudha.
Kana keessatti immoo namoonni kuni walumaa galatti 1,500 fi 57 kan ta'u achirratti namni 200 kun irraa ka'ee addana dhufe jechuudha. Namoonni kun jechuudha gara Buunoo Baddallee irratti jalqaba godina Ilubbaa Booraa jala ture iddoon kuni. Ilubbaa Booraa jala ture. Ilubbaa Booraa jala immoo Buunoon Baddallee kophaa baate godina taatee baate. Ogguu godina taatee baate baatu nuti godina Buunoo Baddallee kana wajjin baanee jechuudha. Gandoonni immoo as jala jiran ganda Burqaa Jaalalaa jedhama, ganda Cirrachaa jedhama, ganda immoo Madda Misoomaa jedhama. Ganda kana jalatti lafti caffeetti ta'uudhaan rakkatee hawaasni kun hojjechuu dadhabe. Echi iddoo kanaa jechuudha faca'ee kaan gara Jimmaatti faca'ee kaan gara Dambiitti kaan gara Yambarootti ba'ee jechuudha. Namoonni kun ammoo abbaa warraa 198 addana haa ga'u malee namoonni baay'een ichirratti hafee jechuudha. Haalli rakkina immoo inni isaan keessa jiran kan ammaan tan as jiru kun qilleensuma kan argachuudhaan fuulli isaa bareedee daggaluma wanni magariisa kan arguudhaan namni gagammadi. Kan achi jiru immoo nama kanaa yoo wal bira geessite garaagarummaa qaba. Baay'ee jechuudha haalli rakkoon achirratti ulfaataadha. Isaan san ammoo mootummaan odoo garanatti nuu fidee gammachuu guddaa barbaannaa jechuudha. Gammachuu guddaa arganna. Galatoomaa jechuun barbaada duraan dursee jazaan keessan jannataan isinii haa deebi'u jechuudhaan barbaada. Ani garuu kaasitii keessaniin dhaggeeffadhe malee maqaa keessaniin dhagaye malee ijaan arguun koo har'a. Abdurrahmaan Hussein Jamaal Aliyyi jechuu malee eenyu akka ta'e oduudhaaf yookaan kaasitiin malee isin agarre. Har'a asitti dhuftanii nu laaluudhaaf isin arguudhaaf baay'een isin galatoomfadha. Jazaan keessan jannataan isinii haa deebi'u. Isaan ammoo achirra jiran rakkina har'a moo boruu kan jedhuun rakkina hamaa keessatti kufee jiru waan ta'eef sababa sanii rakkina keessa jiru. Saniif fuulli isaanii akkas jira. Nuti immoo yeroo asirratti gadi buunu baay'ee nama cittoo baay'ee qabu jiru. Asitti gabbuunaan qilleensa kanaan walii galla qilleensi namaaf ta'aadha waan ta'eef hin bade cittoon. Irraa hafesaniin jechuudha mootummaan yeroo gabaabaa keessatti ammatti akka nu biraan ga'u aanaan keenyaas ammoos nu simatee akka waliin nu qubsiisu barbaade jechuudha. Itti aanaa bulchaa aanaa Ebbentoo dubbisnee turre. Isin akka itti aanaa bulchaa aanaa kanaatti maaltu isin dhagahame warra achitti hafee fi warra as dhufu kanarratti hojjennee ni jirra. Isaanis waan uummata achitti hafeessa waan isaan dhagahame kana jechuun nu ibsan. Akka lammaffaatti kan isin kaastan keessaati uummanni kun Buunoo Baddallee irraa dhufeen beekna. Uummanni kun yeroo isaan garaagara ta'an namatti dhaga'amachaa. Isaan illee deddeebiin nagaa gaafatanii deebochaa. Dhaltiif abbaan gargar bahee taa'uun barbaachisaan ta'u obboleessii fi haatii fi ilmi gargar bahanii taa'uun barbaachisaan ta'u. Kanaaf jaalawwan keenya achitti fittinnaa jiran kun immoo nus karaa gama keenya akkuma kanaan dura deeggarsa godhaafi turre 2011 irraa kaanee 2012 sitti daanee deeggarsa godhaa turre sana ammas akkuma kanaatiin arcaatii tokko malee deeggarsa goonee uummanni kun akka inni qubatu gochuudhaaf udduu bandeemu waan jedhu sanan kaasachaadha. Manguddoo isin keessa jira, sheekotii isin keessa jira, dargaggeessaa isin keessa jira. As lafa bareedduu magariisa dhadhaa fakkaatu tanarra dhuftanii qubachuudhaaf hedduu isinii gammanne. Nama obboleessi as qubatee obboleettiin achi jirtu jira. Ha inni as obboleessi as qubatee obboleessichi jiru jira. Ha abbaan jiru, ha ilmichi jiru jira. Warra rakkate san akka rabbiin haala mijjeessee fi isin bira fidu du'aa godhaata. Arra booda midhaanii miti dongoraa fi marashaa fi hakaafaa fi horma dachii qotuu fi tiraaktiraan isin gargaara rabbi fedhee ummata achitti hafesaniis buqqisnee finnee isinii wajjin hanga kanaan dachi bal'oo tanarra jiraatanii maal isinii godhe bar magaalaa guddittii takka magaalaa guddoo namni makkana taakutti irra wal lolu tana yoo anaa dhiisanii deeman anis dhiiseetumaan deema bu'aan qabu namni hanga kun dachii raaree tanarra jiraatee bu'aa takka illee hin qabu. Inshallah isaan achi rakkatu jiran san abbaa warraa 400 fi wahii dhaynee laalle mana tokko keessa addaraasha tokko keessa sharaa jala itti boonye imimmaan buufne wallahi qalbiin hedduu nu cabxee biraa dhufne ni beeytanii isin isaan san biraa dhuftanii amma har'a isin yoo huccuulleen akkanatti isin irra dhumte hamileen teeysan fuuldurri keeysan abdiin keeysan isaan sanirra wayya nyaattanii osoo hin ta'in abdiitu kana nama kana jijjiire isinuu gaafachi jirtaniif har'a wayi tokko akkasii inshallah isin bira dhaabbannaa isin gargaarraa rabbiin isin haa gargaaru isin jaalannaa isinirraa if duuban deebinu. Amma bakka irraa dhufne godina Buunoo Baddallee Ambaroorraa amma bakka aanaa Ebentuu galle zaadiidha irraa garuu
akkasuma obboleeyyan keenya isachitti hafe san otoo wagguma baranaa kanatti nuuf fidanii yaadaa jirra. Halkan hirriba dhabne guyyaa oolmaa dhabne nyaataa dhugaatii waan nyaannu hin qabnu waan dhugnu hin qabnu. Duuba gaa isaanuma san yoo rabbi jee rabbi haalinni dhukkuba kanallee nurraa hambise isaanuma san rabbi nu haafitu jenna. Waa marta rakkoota kan qabnu immoo karaa keenyaan. Uummanni rakkoo qabu uummata achitti hafe san. Qachi dhiibnee amata 3 waggaa 3 waliin hidhamne akka mana hidhaatti waliin hidhamne waggaa 3 wajjin tatteenye dhufnee nuti amma alhamdulillah raafuulleen facaafannee kun raafuu tanallee ni abdanna. Isaan kawaa takka abdanne kawaa takka hin qabne kalukku takka hin bitanne kalukku takka hin qabne isaan saniif garaan kun halkan hirriba dhabne. Hadaraa obboleeyyan keenya san gaa du'aa nu godhaa rabbiin isaan sanis bal'ootti rabbi haa baasu jennee halkanii guyyaa hirriba dhabne malee nuti dalagannu kanamaa kan nu rabbuma keenya irraa keenyatti lafa tanallee ni sodaatanillee dhiibneetum rabbummaan nu agarsiisu jennee akkasitti obboleeyyan keenya wannummaan hirriba nu kute obboleessa keenya obboleettii teenya tachii hafte ilmoo haati ilmoon as jirti ilmoon achi jirti. Sanumaatu hirriba nu kute malee karaa kaniin rakkoota kan qabnu dalaganne nuti bishaanillee manni barumsaallee ijaaramaa jira woofcoollee ni jirti karaa saniin ammoo san qabeenya kana hunda quuqama isaa obboleeyya keenya saniin nutti jira. Hadaraa du'aa nu godhaa isaanuma saniitu hirriba nu dhoorgatu.